maaliif lubbuu isaa galaafata? Maaliif of ajjeesa? Namni jireenya isaatu guutuu fakkaatu, gaa'illi isaa eebbifamaa, jireenyi isaa eebbifamaa, guddataa jiru utuu fakkaatu maaliif lubbuu isaa galaafata? Maaliif of ajjeesa? Gaaffiin jedhu gaaffii nama baay'eetti natti fakkaata. Deemsi gara lubbuu ofii galaafachuutti yookaan of ajjeesuutti deemu lafaa ka'ee kan ta'e miti. Waan qilleensuma kanarraa tasuma ka'ee mudannoo nama mudate miti. Har'a viidiyoo gabaabduu kanaan gola sammuu namoota of galaafatanii xiinsammuu isaanii gara of galaafachuutti yookaan of ajjeesuutti isaan geesse wajjin ilaalla. Adeemsi gara lubbuu ofii galaafachuutti of ajjeesuutti nama geessu mudannoo jireenyaa wayitiin jalqaba. Miira kufaatii, miira waa dhabuu, waa gatuutiin jalqaba. Gaa'illi ofii diigamuu, hiriyaa ofiitti adda ba'uu, maatii ofii lubbuudhaan dhabuu, hojiirraa ari'amuu, jireenya ofii irratti wanta barbaadan, wanta itti amananii yeroo dheeraaf gatiitti kaffalaa turan tasa bushaa'uu yookaan dhabuurraa kan jalqabu ta'a. Namootni of ajjeesuudhaaf deeman mudannoon akkasii gaafa isaan mudatu naagamee, nan dadhabee miira jedhu keessa seenu. Hawaasa keessatti iddoo isaan kanaan dura qaban, gatii isaan kanaan dura qaban hir'atee gadi bu'ee saalfeffameetti mul'ata. Rakkoon kun, mudannoon kun kufaatii bara baraa kan jijjiiramuu hin dandeenye, kan humna isaaniitii ol ta'e godheetti agarsiisa sammuun isaanii. Kanaan miira ukkaanfamuu yookaan intiraapti ta'uutu isaanitti dhaga'ama. Karaan ba'aan jiru, kana keessaa ba'uu hin dandeessu, kiyyoo keessa jirta. Rakkoon kun rakkoo bara baraati. Atis furuu hin dandeessu. Keessaa ba'uu hin dandeessu, haalicha jijjiiruu hin dandeessu. Yaada jedhuun guutamu. Kana jechuun dhukkubbiin xiinsammuu, dhowannaan xiinsammuu sababa rakkoo isaan mudateetiin jiru kun dhukkubbiin isaanii kun kan bara baraa ta'u, kan hin jijjiiramne, yeroo hundumaa dhukkubbii kana keessa akka isaan jiraatan, akka jiraachuuf carroomanitti akka isaan of yaadan isaan godha yaadi isaanii yookaan xiinsammuun isaanii. Kiyyoo kana keessaa karaan ba'umsaa karaa tokko qofa akka ta'e. Kunis du'uu qofa akka ta'e, of ajjeesuu malee furmaati kan biraan akka hin jirre isaanitti agarsiisa. Yeroo kana gaa waa'een maatii, namoota isaan jaallatanii, namoota naannoo isaanii jiranii kan dhufu. Yooma ofii isaaniitiin iyyuu abdii kutatanii jireenyi isaanii akka hin jijjiiramne beekanii maatii isaaniitii, obboleessa isaaniitii, hiriyoota isaaniitii, namoota jaallatan kan biraadhaa jedhanii akka isaan hin miidhamneef of ajjeesuun dhiisanii gaaffii jedhutu dhufa ta'a. Kanaafis deebii qaba xiinsammuun isaanii. Namooti baay'een si taajjabaa jiru. Ati saalfeffamte, hawaasa keessatti gatii dhabde, rakkoo bara baraan hin furamne dhukkubbii keessa jiraatte. Maatiin kee, hiriyootni kee si jaallatan immoo sababa keetiin saalfeffamaa jiru. Ati isaan irratti ba'aa taatee jirta. Sababa keetiin saalfeffamaa, gadi qabamaa, ba'aatti ta'uu keetiin qoleen isaanii gad jedhaa jira. Kanaaf du'uun kee, of ajjeesuun kee, of galaafachuun kee si qofaaf ituu hin taane namootuma si jaallataniif, si kabajaniif iyyuu furmaata. Ati deemuun kee furmaata gaariidha yaada jedhu fidaaf. Hidhatanni jireenyaa wajjin hin qabu. Isee maqalloo sanallee akka isheen cittu taasisa. Eegan kiyyoo keessa jiraadhe jireenya kootii furmaata kennuu hin dandeenye, maatii koo irratti ergan ba'aa ta'e maaliifan jiraadha? Warrumti na jaallatan illee haa boqotanii, anis haa boqodhu dhukkubbii kana keessaa furmaata jedhu kennaaf. Yeroo kana gaa dhukkubbii wal dorgomsiisuu jalqabu jechuudha. Dhukkubbii finyoon ittiin of galaafatan, rasaas ittiin of galaafatan, qoricha ittiin of galaafatan fiduu fi dhukkubbii bara baraa kiyyoo kana keessa jiraachuudhaan isaanitti dhufu. Dhukkubbii bara baraa maatiin isaanii sababa isaaniitiin saalfeffamuudhaan, ba'aatti ta'uu isaaniitiin maatii isaanitti dhufuu fi dhukkubbii yeroo gabaabduu finyoodhaan hudhamuu yookaan rasaasaan rukutamuu yookaan summii dhuguudhaan dhufu dorgomsiisuu jalqabu jechuudha. Shakkii malee sammuun isaanii dhiphina keessa jiru of ajjeesuu yookaan of galaafachuu akka furmaataatti, akka boqonnaatti dhukkubbiin rasaasaan finyoodhaan gamoorraa of darbachuudhaan yookaan summii dhuguudhaan dhufu salphiseetti mul'isa. Egaa aantee yookaan hiriyaa nama yaada kana keessa jiru yoo taane yookaan hakiima yaala sammuu taane gaafa namoota kana fuuldura teenyu rakkoon isaanii, rakkoon isaan mudate kun, kufaatiin isaan mudate kun kufaatii yeroo, gaa'ela isaaniitti kufuun, sooshaal miidiyaa isaaniitti kufuun, rakkoon amma isaan mudate kun rakkoo bara baraa akka hin taane, falli kan biraan akka jiru, jireenyi filannoo biraa akka qabu, rakkoo jijjiiramuu danda'u, fooyya'uu danda'u ta'uusaa itti agarsiisuudha hojiin keenya. Kan biraan maatiin, hiriyootni, namootni isaan jaallatan, namooti isaaniif kabaja qaban du'uu isaaniitti gammadoo akka hin taane,
isaanis jireenya isaaniitti ba'aa akka hin taane of galaafachuun isaanii of ajjeesuun isaanii aara galfii yookaan gammachuu isaaniif akka hin taane itti agarsiisudha. Inni dhuma tarii dhibee dipireeshinii yookaan dhibee sammuu yookaan dhibee nameenyaa yaada kanatti saaxiluu danda'u yoo jiraate wallaanuudha. Ani Dr. Daawiti hakiima yaala sammuu namootni waa'ee fayyaa sammuu mari'achuu jaallattan meelbaa saayikdiin jooyin godhaa.